Waaqayyo waadaa seeneera. Gooftaa harkaa barbaaddee tarii waa kan gaafatte isanni siif kakate waadaa isaa yaadatte mee waan feete argachuuf amantii keetti cimi kan danqaasitti ta'es Yesuusin qofatti himi. Waan kadhatteen fudhattaa abdii keetti jabaadhu garaa obsaan eeggatu yeroo hundaa qabaadhu turtee eeggatte taanaan kadhanni kee deemeera kakuu isaa siif raawwachuuf Waaqni waadaa seeneera. Tarii rakkoo adda addaan kadhanni kee hin danqama gooftaan garuu waadaa isaa dudduubatti argama. Isin garuu isa irratti boqochuu ni dandeessu yoo akkas ta'e qofa waan feetan bira geessu. Wanta hundaa kan dursu abbaa waadichaa beekaa hanga fudhattanittis obsumaan isa eegaa. Tarii rakkoon baay'atee warra amantiin raafame qaraaniyoo ilaalaa bakka gatiin baafame. Gaafa rakkoon hammaatu abdichatti marama amantiin isin qabdan yeroo sana barama. Garaa shakkii hin qabneen koobicharra dhaabadhaa hanga deebiin dhufuttis fannoo Yesuusiin baadhaa. Sagaleen abdii sanaa gonkumaa isin hin gatu dameen amantii keenyaas akkasiin ni kallatu. Waadaan Yesuus nuuf gale haalaan tasan danqamu wanti karaatti hambisus raawwatee hin argamu. Abdiin galateeffamaanii sammuu wajjin wal makee dhiigaan oofamee deemee gara onnee keenyaa dhaqee amantii dadammaqsa keessa garaa keenyaati kakuun raawwatamuunis kaffalamuu beenyaati. Waaqayyo waan dubbate hundumaa ni yaadata waadaa nuuf gale maras hin dhiisu ni raawwata. Sababa biraan miti waan jedheef amanama. Mee obsumaan haa eegnu galgalaa fi ganama. Sagaleen abdii kanaa tasa nullee yaasisu warra abdii kutatos raawwatee nun taasisu. Kadhannaa garaa irraa ergamoonni galmeessu atis ittuma fufi xalaa imimmaanii Yesuusitti barreessu. Garuu dursi adda baasi haala siif Yesuus gidduu qooda mamiif shakkiidhaan waadaa Waaqayyoo diigdu. Fedha kee hundaa dursi yaada keessatti deeffadhu waan kadhatte fudhachuuf abdiidhumaan eeggadhu. Sammuun kee waan amaneetti jabaatee taafufu yoosii tulluun dura keetii kan inni achii kufu. Amantii yoomuu taanaan nama illee yaasisu abdii isaa irratti hirkachuun gatamaas hin taasisu. Yesuus nuuf kennee jira abdiif jajjabina addaa waadaan inni nuuf gale kunoo asirraa madda. Kadhannii fi manni kee isa duraan miliqu nama isatti of kenne imimmaan fuulannequ. Kan abdiin isa eegee hin cabu akka garbuu rakkinaaf gufuu hundaasii waadaa makanaan darbu. Fuuldura isaa ilaalee kan sodaatu qoraatti maree wajjiniin qaba gooftaan bakka qofaatti. Abbaan kee inni samii balbala yaaddoon cufa gaaffii kee hundumaafis deebisiif fidee dhufa. Amantiidhaan yoo laalte ol gara fannoo isaa tasumaas hin qaanessu gaaffii kee siif deebisa. Namni amantii qabu ni oola gaagaama kan Waaqatti of kenneef waan hunduu hin danda'ama. Yaa lubbuu abdii kuttee dukkana keessa jirtu waaroon gurraachi sirraa waadaa kanaan haa iftu. Yesuus sirraa tarsaasa duumessicha gurraacha miidhama kee hundumaaf waadaan isaa gumaacha kan abdichatti hin cinne sodaan waliin dhaama yaaddoof dhiphinas darbuun isumaan danda'ama. Garuu fedha baay'ee qabaatee kan abboommi isaan beekne wanta gooftaan dubbates namni raawwatee hin eegne ulaagaan inni duraa Waaqayyoon sodaachuudha adhaa'es yoo mi'aa'es fannoo isaa baachuudha. Seexanni waa'ee keetii fi muka baay'ee isaa kora garuu waadaan Waaqayyoo lubbuu namatti ora. Kan abdii kutannaadhaan onneen isaa madaa'e turee eeguu dadhaba fannoon baatu danda'e. Kanaaf warra abdii kuttan waadaa kana dhagaa kakuu Yesuus nuuf gale amantiidhaan ragga'a. Tasayyuu abdiin kutinaa galgalaa fi ganama warra obsaan eeggateef balballi isaan banama. Yommuu amantii keenya Kiristoos irratti gannu waan samii yaaduu keessaa waan lafaa yoo dagannu seexannis nu baqata nuun danda'an amoonni waan hunduus nuuf guutama kan hafuuraaf kan fooni. Wanti lafarraa hunduu nu fayyadu kan jenne beekumsa hafuuraa keenyas kan Waaqayyo nuuf kenne kan keenya ta'ee argina hundinuu nun baqatu ija hiriyaa guunna homtuus nutti nanqatu. Kiristoosiif of laannee waadaa isaa yeroo abdannu jalloota jedhamuudhaan kan beekaman hundinuu hojiin isaanii martinuu gaarummaatti nuuf dhufa yeroo sana hamaanis fuuldura keenyaa kufa. Yoo kan Yesuusiin taatani hundinuu kan keessanii kanaaf abdii kuttaniin boo'inaa teessanii namni mul'ata qabu ifa dura isaa arga isatti of kenninaan abdii citetu marga. Kan isatti of kenne wanta gaarii dhaga'a anaaf haa ta'uun beeku jedhee darba naga'a waan kadhate lakkaa akka waan fudhateetti waadaa Waaqaatti quufa akka waan hubate. Shakkii fi amanuu dhabuu duuba isaatti kan gate waan goge yoo fakkaates amantiin isaa dullate miilla Yesuus jalatti ofiisaa kan dhiyeessu ergamoonni Waaqayyoo jireenya isaa mi'eessu. Eebba kana hundumaas kan fudhachuu dandeessu karaa Yesuusin irraa eenyuyyuu sin daangessu. Waadaa galame eegi abdii kutannaa malee isarraa tasan kaatiin gooftichaa dhagaan gole. Akka miidhagna baaboo gaarummaa Yesuus ibsu fooliin isaa hundinus baay'ee nama uwwisiisu aduuf jiis akkasi gaarummaa isaatiif ifu bokkaanis jaalala isaan dachee irratti nuuf tiifu. Urjiileen samii keessaa miidhagee lafa ibsu aduun ganamaa ba'ee kan garaa nama ciibsu akka ittiin jiraannuuf Waaqayyotu nuuf laate gaarummaa isaatiif oola maqaa Yesuusiif baate.
Bartoonni yeroo turanii lubbuun dachee kanarra qormaata keessummeessan akkuma keenyaarra Waaqni waadaa hin seenneef qananiidhaan jiraachuu quufanii irraa hafee bashannanuun boqochuu garuu waadaa seeneeraaf omtu akka ittiin irranne isaanis waa dhabanii harka namaan millanne waan isaan barbaachisu hundumaa guuteeraafi qaawwa isaanii hundumaas fayyisaan duucheeraafi waadaan isaaniif gale garuu kan bara baraa ture kanatu abdiitti toree gudunfaa isaanis fure har'as tarkaanfiin keenya Kiristoos waan hundaati kanaafuu harkan laannu waan xinnoof waan guddaatti inni bartootaaf seene nuufis waadaa seeneera iddoo nuuf qopheessuudhaaf gara abbaa isaa deemeera maatii yonnaa cal jedhe iyyee ijoollee isaati inni garuun dhagaa boo'icha nama isaati iddoo nuuf qopheessuudhaaf gara abbaa isaa deemeera warra abdiin eeggataniif Waaqni waadaa seeneera.